keenya qulqulleessuudha. Inni lammaffaa immoo mataa keenyarraa kaanee ilaalcha jibbaa, ilaalcha qoqqooduu, ilaalcha wal dhiibuu kanarraa akka qulqulloofnuuf jechuudha guyyaa irraa kan dhufne. Akka miseensaatti nuti miseensa paartii badhaadhinaati. Badhaadhinni immoo paartii obbolummaa irratti hundaa'ee jechuudha. Ijaaramni isaa, bu'uurri isaa obbolummaa irratti. Qamisa uffattan kana yoo ilaaltan obbolummaan badhaadhina waloof adii uffannee adii dubbannaa jedha. Akkanami adii dubbannee adii dubbannami adii uffannee adii dubbannaa jechuudha. Kanaaf hawaasni magaalaa Qunnee, uummanni magaalaa Qunnee, hojjetaan, qonnaan bulaan, daldalaan, shoofeerri hundi keessan jechuudha. Guyyaa irraa wanni nuti goonu qe'ee keenya ni qulqulleessina. Akka badhaadhinaatti immoo jaalala nama barsiifna, dhiifama nama barsiifna, obbolummaadha nama barsiifna jechuudha. Keenya paartiin badhaadhinaa yeroo ammaan tanaa qormaatilee gurguddoo keessaa fi alaan qoramaa jira. Qormaata kana dura dhaabbachuun dirqama miseensa kanaati. Inni tokko rakkoon guddoon biyya keenyaa ilaalcha fiinxaaleeyyummaati. Ilaalcha fiinxaaleeyyummaa kanaan keessattuu amantaa da'oo godhachuun humnoonni waggaa 150 biyya kana bitaa turan sirna gita bittaa nafxanyaatiin biyya kana gaggeessaa turan har'a amantaa da'oo godhachuudhaan ummata keenya gargar qoodanii sirna gabroonfataa sirna nafxanyaa haamata 150 awwaalee nurra deebisuudhaaf warroonni yaalii godhaa jiran ni jiran jechuudha. Kanaaf ilaalchota maqaa Oromoo dhahatanii ilaalchota fiinxaaleessummaa kan murnoota shaneetii fi gita bittaa nafxanyaatiin gaggeeffamaa jiru kana adda addatti dura dhaabbatee qolachuu qabaa jechuudha miseensi keenya. Kanarratti waan walii galuu na fakkaata. Kanaaf qormaata kana sirnaan hubannee beeknee tasgabbiidhaan siyaasa tasgabbii qabuun hubachuudhaan qormaata keessaa nu qoru kana akka ofirraa qolannu adaraa isiniin jechuun barbaada.